faayidaa bishaan ruuziin itti affeelamee qaama keenyaa fi fayyaa keenyaaf qabu ajaa'ibsiisoo kan ta'an isinitti himaa. Mee akka armaan gadiitti waliin haa turu. Bishaan ruuziin itti affeelamee bishaan isaa jechuudha. Erga qabbaneessinee booda faayidaa hedduuf oolchuu dandeenya. Isaan keessaas kanneen gurguddoo ta'an ja'an isinitti himaa. Isaan keessaa kan jalqabaa rifeensa mataafidha. Bishaan ruuziin itti danfee istaarchii ruuzii sanarraa dhufe of keessatti waan qabatuuf vaayitaaminoota akka vaayitaamin B, vaayitaamin E akkasumas amiinoo asiidii rifeensaaf hedduu fayyadu of keessaa qaba. Kanneen kun egaa akka rifeensi lallaafuu akka hin caccabne akka halluun isaallee bareedu taasisu. Akkasumas antioksidaantii of keessaa qaba waan ta'eef wantoota gogaa fi hundee rifeensaa miidhan mataarraa dhabamsiisa. Kana malees immoo akka hundeen rifeensaa dafee guddatuuf bareedu kan taasisu inositol kan jedhamu of keessaa qaba. Kanaaf egaa bishaan ruuzii akka rifeensi hin caccabne, akka rifeensi lallaafaa fi dheeraa ta'uuf, akka rifeensi forforii hin godhanneef ni gargaara. Bishaan itti ruuzii affeellee qabbaneessinee booda mataa keenya erga miicannee dura mataa keenya miicannaa achiitii bishaan itti ruuziin affeelame sana qabbaneessinee mataa keenyatti dhangalaasuudhaan erga sirriitti rifeensa keenyatti sukkuumne erga sirriitti hundee rifeensaa fi gogaa mataatti sukkuumne daqiiqaa 20 booda dhiqachuudha. Kanas torbanitti guyyaa 2-3 yoo goone rifeensa mataaf hedduu fayyada jechuudha. Kana malees gogaa bareechuu fi akka gogaan hin dulloomne taasisuuf ni gargaara. Bishaan ruuzii fuulattis ta'e qaama guutuutti dibannee daqiiqaa 10-15 booda yoo dhiqanne amala gogaa bareechuu fi umurii malee dulloomuu gogaa ni hir'isa. Kunis egaa sababa amiinoo asiidii, antioksidaantota akkasumas mineraalota gogaa keenyaaf barbaachisan of keessaa waan qabuufidha. Inni gara biroon dhukkubbii yeroo marsaa laguu hir'isuufidha. Bishaan ruuziin itti affeelamee yoo dhugan maal godhaa? Akka maashaan qaama walitti hin qabamne yookaan akka inni kottooffanne taasisa. Akka masiliin kontiraaktii hin taane waan taasisuuf dubartoonni yeroo marsaa laguu bishaan burcuqqoo tokko bishaan ruuziin itti danfechuudhaan burcuqqoo tokko yoo dhugan dhukkubbii marsaa laguu hir'isuuf ni gargaara jechuudha. Kana malees illee infekshinii ujummoo fincaanii akka inni dafee namarraa badu taasisuuf ni gargaara kan jedhanis jiru. Kana malees sirna daakamuu soorataaf akkasumas garaa kaasaaf hedduu fayyada. Namni kamuu daa'imman dabalatee yeroo dhibee garaa kaasaa qabu yoo bishaan ruuzii dhugee akka dafee garaa kaasaa sanarraa bilisa ta'u ta'a. Kana malees immoo mineraalotaaf dhangala'aa yeroo garaa kaasaa qaama keessaa ba'an bakka buusa waan ta'eef bishaan ruuziin itti danfee akka ORS'tti illee ni fayyada. Kanaaf ORS hin jiru taanaan bishaan ruuziin itti danfee nama dhibee garaa kaasaaf kennuun dhibeen kun dafee akka dhiisu taasisa akkasumas dhangala'aa fi mineraala yeroo kana qaama keessaa ba'u bakka buusa jechuudha. Gara biraan ittisoo qaamaa cimsuufidha. Ittisoo qaamaa cimsuuf jechuun bishaan ruuziin itti danfee vaayitaaminii fi mineraala kanneen akka vaayitaamin B, ayireenii, ziinkii, maagniziyeemii waan qabuuf wanneen kun immoo ittisoo qaamaa cimsuuf ni gargaaru. Kanaaf ruuziin itti danfee bishaan ruuziin itti danfee yeroo yeroon dhuguun ittisoo qaamaa cimsuuf ni gargaara. Inni gara biraan immoo ulfaatina qaamaa hir'isuufidha. Bishaan ruuzii yoo dhugne amala yeroo dheeraaf osoo hin beela'in turuu waan fiduuf akkasumas kaaloorii hedduu waan of keessaa hin qabneef ulfaatina qaamaa hir'isuuf kanneen barbaadan bishaan ruuzii dhuguun ni gargaara jechuudha.